Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota daawwattoota kaadirtu jirtani nagaa jirtu fayyada. Wanta waa hedduu waliin daawwannaa irra laalaa misooma hojjetaa irraa mana sirreessaa biqiltuu adda addaa sirreeffamtoota seeraa dhaabsisaa jirra. Egaa hordoftoota keenya hojiin kee maalii kan jettan hojiin kiyya poolisii mana sirreessaa Oromiyaati. Egaa sirreeffamtoota seeraa bifa adda addaatiin leenjisaa hojii oomishaa garee oomishaa goonee baasuudha. Namoota adda addaa hojjetanii dhufan yakka isaaniitti irraa baratanii gara lammii oomishaa ta'anii akka baranuuf hojii kana hojjenna. Egaa hojiin kiyya kana fakkaataa tarii immoo sirreeffamtoonni seeraa leenji'an kunoo kana fakkaatu. Gartanii sirreeffamtoota seeraa leenji'an bifa kanaan biqiltuu dhaaban gartanii biqiltuu kaarotiin as madaba irratti dhaabbata. Madaba jechuun kana kunoodha asitti qophaa'a. Biqiltuu akka qophaa'e kana asii dhaabnee raawwanne bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan facaafnaa addaan baafnee maal akka ta'e yaada keessan koomenti keessan nu barreessaa. Isin hin jenne hordoftoota keenya namni yaada kennullee yoo jiraate dhufnee yeroo kan yaada isinii kennu dhufna jechuudha. Gartanii? Kada bakomale, korole arkada bakomale, korole na dejija. Salale baumale, barana salale baumale, barana salale baumale. Wagna na jezi, korole wagna na jezi, bakumagara baumale. Oi, itu tanah orang tadi. Malale ti, karayu ya malale ti. Karayu tidak kamalare, otan tanggora nulaju magala saraleti, nulaju magala saraleti. Karena misi mahandullo misi male, barang jiwa karabi.